halkan obsuu dadhabdee iyyite. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee maatii koo biratti haga kutaa 9tti maatii koo irraa adda baheen immoo haga kutaa 11tti baradheera. Sanaan booddee garuu mudannoo jireenya koo keessatti na mudateen barnoota kiyya itti fufuu hin dandeenye. Haala ani yaadeen karoorfadheen otoo hin taane daandii jireenya naaf yaaddeerraa deemuu imaluun jalqabee. Maatiin koo maatii baadiyyaatti harka qalleessas sooressas kan hin jedhamne irraa hafaa kan hin qabne kan nyaataniif kan dhugan immoo kan hin dhabne maasii qe'ee loon mataa isaanii kan qaban of danda'ee maatii jiraatu keessatti dhaladhe. Ana waliin haatiif abbaan koo ijoollee 9 qabu. Baadiyyaatti dhalchuun dahuun salphaadha mitire. Namni ergan baradhe qaroome jedheetu dhala ofitti xiqqeessuu yookiin immoo dhalaan of qusachuu jalqabee dubbii karoora maatii jedhu sanaam. Namni magaalaa yoo xiqqaate 2 yoo guddate immoo 4 isaaf gahaadha. Baadiyyaan garuu kanarraa dhimma hin qabu. Haati manaan waggaa waggaadhaan dahuu feeti. Abbaan manaanis waggaa waggaadhaan dhalchuu fedha. Yoo haati manaan waggaa waggaadhaan dahuu didde abbaan manaan deemee dubartii gara biraa fuudhee irraa dhalcha. Ilmaan naaf hin deessu taanaan maal naaf fuutaa aadaa jedhutu baadiyyaa keenya keessa jira. Maarree ijoollee 9 haati kiyya deesse keessaa quxisuun dhumarratti kan dhalatte anadha. Akka baadiyyaatti akka maatii keenyaatti eeyyeen quxisuu waan hin ta'eef nan qananii'a. Haa ta'uutii garuu akka jireenyaatti qananii'uun naaf hin danda'amne. Inumaa ba'aa obboloota koon ol baadheen dhamaatii guddaan dabarse. Obboloonni koo warri dhiiraas warri durbaas barnoota kutaa 4 kutaa 5 inni guddaan kutaa 7tti xumuranii achuma baadiyyaatti hafanii bultii yookiin immoo mana dhaabbatanii jiraachuu jalqabanii. Ana dursitee dubartiin dhalatte jechuun 7ffaarratti anaaf ishee gidduu dhiirri tokko jiru yeroo heerumuu feetetti jaalallee mataa isheetti heerumuu barbaaddee ture. Haa ta'uutii garuu maatiin koo nama sana waan hin feeneef yookiin immoo hin jaallanneef gonkumaa isatti heerumtu jedhanii obboleettii kiyyaan dhiira gara biraatti heerumsiisaniiru. Obboleettiin kiyya immoo kabaja isheellee isaaf qofa kennuuf of qusattee kabajaan akkuma obboloota koo kaanii manaa bahuuf karoorfattee baay'ee of eegaa baay'ee of qabaa turte. Icciitii jireenya ishee tokko tokkoonis anatti haasofti. Har'a jaalalleen koo akkana naan jedhee har'a immoo kana naan jedhee har'a kana naaf bitee boru akkana goone naan jedhee jechuun icciitii jaalalaa ishee anaaf qofa qooddi turte. Baay'ees walii gallaa. Yeroo isheen heerumaaf kennamtu ani barattuu kutaa 7 ture. Dirqiidhaan maatiin koo nama barbaadanitti obboleettii kiyya heerumsiisanii. Maarree nama jaallatan otoo qabanii nama hin beekne waliin jiraachuun ulfaataadha mitire. Kabaja ishee nama jaallattuuf kan qusatte nama hin jaallanneef kennite. Gaa'ila sobaa eegaltee dubartiin dhiiraaf ajajamuu yoo didde abbaan manaan harka irratti kaasa mitire. Abbaan manaan ishee hirreebaanii. Kanaan egaa sanuu jibbeen dabaladheen immoo reebicha waliin hin jiraadhu jettee waggaa tokko akkuma saattuu erga waliin turtee booda otuu daa'ima hin godhatiin daftee jalaa baatee jaalallee ishee kan duraatiin gara biyya barbaaddeetti na fudhuu wadii anis malee jiraachuun barbaadu jettee isa gaafatte. Innis baay'ee wanti ishee jaallachaa tureef ishee malee jireenyi naaf hin ta'u jedhee erga isheen heerumtee qalbii isaa waan cabseef walii galanii wal fudhatanii gara biyya biraatti badanii. Obboleettii kiyyatti himuu baadhus ani immoo jaalala kan hin jalqabe yeroon kutaa 6ffaa baradhu. Baay'ee tokko wal jaallannaa. Akka aadaa fi safuu aadaa naannoo keenyaatti dubartiin gaa'ela dura kabaja isheen kennitu. Inni dhiiraa hagamis barbaadus haa ta'uutii garuu kan of qusachuu qabu dubartiidha. Maarree anis hangan barnoota koo kutaa 8 gahutti jechuun obboleettiin koo
heerumtee haga baatutti kabaja koo jaalallee kiyyaaf hin kenniniin tureem. Haa ta'uutii garuu kutaa 8 yeroon baradhu gaa'elli obboleettii koo baay'ee na gaddisiiseem. Kabaja ishee jaalallee isheef hin kennine, gaa'ela barbaaddu keessan seenneem yookiin immoo barnoota isheellee hin baranneem. Kanaan carraan kun anaan illee na mudachuu danda'a jedheen jaalallee koof kabaja kenneen walqunnamtii saalaa waliin eegalleem. Dhoksaan icciitiin bosona caakkaatti jechuudha. Kan jirru baadiyyaadha mitire, akkuma baadiyyaan nama dhoksitutti dhokannee jechuudha. Edaa dhiibbaan dhiira waliin ciisuu gaa'ela duraa gaa'elli sun akka hin dhaabbanneef sababa guddaa ta'a. Jaalalleen koo waggaa 2 ol waliin dabarse ergan ani kabaja koo kennee fi waliin hin ciisuu jalqabee booda akka namaatti otoo hin taane akka meeshaatti na ilaaluu jalqabee darbee dubartoota gara biraa hiriyoota koo waliin illee waanuma ana waliin dabarsuu jalqabee gorsee kadhadhee dadhabee jennaan waan ati gootu gochuun dadhabaayiree jedheen anis dhiirota na barbaadan na gaafatanii waliin akkan barbaade ta'uun jalqabee. Gochaa kiyya kana obbolaan koo warreen hangafaa kan dhiiraas kan durbaas dhagahanii taa'iif dhaabii na dhorkanii diqaalaa nutti fiddee dhufuufidha. Kanaan booddee ilmoo dhiiraa waliin miila kee fuutu si arginee jennaan miila kee cabsinaa jechuun obboloonni koo abbaan koo narratti aadachuu jalqabanii. Amalliif tulluun hin godaanu mitire, dargaggoo tokko waliin caakkaa yookiin immoo bosona wal fudhannee deemaa otoo jirru ijoolleen nu arganii fiiganii obboleessa koo tokko waamanii bakka nuti walirra ciisaa jirrutti nu dhaqqabee lamaan keenya dullaadhaan akka inni itti caccabsee nu gadhiise isinitti himuu hin danda'u. Anatu miidhame malee inni dhiiraa 2-3 rukutamee jennaan narraa ka'ee fiigee badeem. Anaan garuu achumatti daakuu na godheem, fiiguus nan dadhabeem. Dhumarratti iyyamee na baatanii mana na galchanii. Kanaan yeroonsaa yeroo gannaa ture. Baatii 2 hafan dhukkubsadheeman sireerratti dabarse jechuun nan danda'am. Bonni gahee barnoota kutaa 9ffaa galmaa'een barachuu jalqabeem. Kun immoo ganda keenyarraallee deemsa daqiiqaa 45 waan deemsisuuf baduuf takkaa waan hin jalqabeef amma immoo hinumaa daandiin kun fedhii kiyyaa akkan barbaadetti naaf guutuu danda'am. Yeroon galus yeroon ba'us dhiira waliin hin deemam. Baatii 2 qofa kutaa 9 baradheen haatiif abbaan koo barnoota dhaabi yookiin ni heerumta yookiin immoo abbaan koo obboleettii koo bira magaalaa akkasii singalchanaan jedheem. Anis heerumuun barbaadu obboleettii kee yookiin immoo adaadaa koo bira na galchin jedheeni. Sababiinsaa nan heeruma yoon jedhe nama isaan fedhanitti malee nama ani fedhetti na heerumsiisuuf miti. Heerumuunis baadiyyaatti salphaadha. Takkaa miti 4-5 baadiyyaatti heerumuun ni danda'ama. Kanaan adaadaa kootti bilbilanii intalli koo si bira haa dhuftu yeroo jedhaniini warra kanayyuu guddifachuu dadhabeera. Mana namaa akkan siniif galchuuf yoo ta'e ergadhu, haa ta'uutii garuu of bira hin jiraachisuu dubartii geessanaan jetteem. Firri karaa abbaa yeroo kamuu rakkisaadha mitire, fira karaa abbaa waliin jiraachuunis xiqqoo ni ulfaata mitire. Anaan humna kannaaf kenne magaaluma jiraachuudha. Jireenyuma baadiyyaa kana keessaa baheen bakka magaalli namni baay'een jiraatu jiraachuu waan hin fedheefi adaadaan koo garuu ni dideem. Kanaan abbaan koo faati koo mari'atanii eeyyeen hojii baadiyyaa malee kan magaalaan dandeessu nama barbaadu gaafadhuuti, qarshiittiin hojjechuu dandeessus nutti ni jedhanii adaadaa kiyyatti manii. Namni magaalaa hojjettuu manaa ni dheebota mitire, manan galu naaf argitee mana namaa na galchitee anis deemeen qacarameen hojjechuu jalqabeem. Baatiidhaan kan inni hojjedhu anatti otoo hin taane adaadaa kootti kennamaam. Adaadaan kiyya immoo maatii koof ergitiim. Bifa kanaan baatii muraasa ergan jiraadhee booda qarshii xiqqoollee uffata akkan bitadhuuf dubartiidhaatii akkan of eeggadhuuf adaadaan koorraa naaf kennuu diddeem. Maatiin koollee lakkiin ta'uu gadi jedhiitii hojjedhu asii boolla baay'ee nuuf duuchiteettanaan jedhaniim. Gadi jedheen haga baatii 9 hojjedheem. Baatii 9 ergan gahee booda hangan mana kana jirutti humna kiyya fayyadamu waan hin dandeenyeef mana kana jiraachuun barbaadu jedheen mucayyoo biyya keenyaa baddee magaala kana dhufteettu guyyaa tokko daandii irratti wal argineerraam. Naannoo mana ishee naannoo jiraachuttus natti himteetti. Maatiin bira hojjedhuun booddee na qabsiisullee waan danda'aniif har'aa kaasee hojjechuun barbaadu uffata koo sakatta'aatii nan deemaa, haa ta'uutii garuu yoo naaf toltan qarshii 100
tokko naaf kennaa jedheen isaaniin hin gaafadhe. Battaluma adaadaa koo bilbilanii waamaniin adaadaan koo eessayyuu hin deemtu naan jette. Yeroo kana ani dubartii geessuu of dandeesseettudha mitire waa'ee koo har'aa kaasee wanta si galchuu hin qabduun jedheeniin akka ijoollee ulee qabattee na rukuchuuf yeroo jettu harka koo walitti sassaabbadheen ulee kee waliin akkan si sodaadhu na argitan jedheeniin na sodaattee na gadhiiste. Mucaa biyya koo sana bira baajaajii yaabbadheen imaleen haalan itti jiru isheetti meen homaa rakkoon qabu borii kaastee nu waliin hojii humnaa qansaraa hojjettanaan jette. Anis tole jedheen gammadeen haga torban tokkotti anarraa liqeeffattee itti jiraattaa hojjettee naaf deebistaa mindaan hojii keenya torbeettis torbee lamattis ni kennamaa guyyaa guyyaatti illee yeroo nuuf kennan qabu anaan jette. Tolen jedheeni galgala mana biraa na bulchite. Ganama dhuftee na fuutee bakka hojii sana waliin deemne. Hojii humnaa durba dhiiran jedhu hojii konistirakshinii dhakaa bilookeettii simmintoo sibiila guuruu lafa qotuu ashwaa bukeessuu sibiila xaxuu maashinoota miicuu fi kanneen kana fakkaatani qaba. Hundumayyuu suuta bartanaan jettee hojjechuun jalqabe. Guyyaa 3 mana hiriyaa ishee tokkoon bule. Hiriyaan ishee abbaa manaa qabdi. Achuma hojii humnaa hojjetu. Inni abbaan manaan garuu maallaqa fooyya'aa namoota achi jiran keessaa kan argatu. Guyyaa 3 booddee garuu kan nuti jiraannu nama 6 taanee wal taaneeti. Dhiira 3f durba 3dha. Gatii mana kiraa hanga kanaa kanfallaa. Torbaffaa nan galuu jette hanga kanaa kanfaluun dirqama keedha. Akka nuti jiraannutti jiraattaa. Jireenyi filannoo gara biraa waan nu dhabsiisteef akkanaan jiraannaa. Gaarii ta'uu baatus filannoo gara biraa haga argannutti bakki nuti deemnu hin jiru jettee wanti hin taane mana sana keessallee akka jiru natti himtee guyyaa sanaa kaasee manicha buluun jalqabe. Gaafan jalqaba bulu ijoolleen warri dhiiraa haga halkan sa'a 5 sa'a 6tti mana hin dhufne ture. Numa dubartoota 4tu ciisaa. Halkan sa'a 5tti dabareedhaan machaa'anii dhufanii haayilaandiitti immoo dhugaatii gara biraa qabatanii balbala rukutanii dabareedhaan seenuu jalqabanii. Akkuma inni jalqabaa dhufetti ifaan mana sana keessaa dhaame. Dabareedhaan sadan isaanii sa'aatii garaagaraatti dhufanii balballiin cufamu banatanii seenanii. Hiriyaa koo dabalatee sadan isaaniiyyuu dhiironni kun dubartii tokko waliin ciisanii dhugaatii haayilaandiitti fidanii dhufanis hiriyaa koo dabalatee dubartoota kanaaf kennanii. Kun immoo kan keeti jechuun dabareen walirraa dhugaa waliin ciisuu jalqabanii. Mana namaa otoo hin taane mana horii fakkaata. Tasa gurraanuu waan akkanaa dhagahe hin beeku. Suuta jedheen balbala banadheen diida taa'ee nan boo'ee yaa Waaqayyo jireenya akkamii keessan seenee anoo bor akkamiin ta'a kan jedhu natti dhagahame. Naannoo sa'aatii tokko booddee hiriyaan koo kootu seeninaan jettee ol na galchite. Otoo hirribni ija kootti hin dhufiin halkan suni bari'ee. Guyyaan jalqabaa kanaan darbee. Guyyaa lammataa garuu dhiira 3 qofa miti kan dhufe. Dhiira gara biraa dabalanii anaafis fidanii dhufanii. Dhufee dirqiidhaan narra ciisee dhugaatii hin dhugu jedhee jennaan na rukutee na kabalee dirqiidhaan na obaasee. Dhugaatii biiraa yeroo jalqabaaf sa'aatii sanan dhuge. Halkan akkuma hiriyoonni koo bulanitti anis nan bulee. Guyyaa 3 guyyaa 4 booddee didus baruun dirqama koo akka ta'e hiriyaan koo kuni waan natti himteef bareeman jiraadhee baatii 4 jireenya kanaan hin dabarsee. Kaadhimaa dhaabbata otoo hin taane dhiira garaagaraatu guyyaa garaagaraatti dhufa. Kan hunduma keenyaa jijjiirama abbaa barbaadetu dhufa. Warreen 3 suni garuu dhaabbataadha. Bifa kanaan jiraannee baatii 4 jireenya kanan dabarsee. Baatii 4 booddee obboleettiin kiyya 7ffaa irratti dhalattu jechuun heeruma jalaa baatee nama jaallattu heerumtee turte. Abbaa manaa ishee waliin daa'ima tokko erga godhattee booda wal dhabanii jireenyi bitaatti galee magaala ani jiraadhu dhufteetti. Adaadaa koo obboleettii koo haadha koo gaafattee adaadaan koos bakka ani jiru dhageessee waan jirtuuf itti himtee naannoo ani jiru na barbaaddee daa'ima ishee waliin dhufte. Hojii addaan kuteen deemeen ishee fudhee mana koo keessa guyyaa guutuu erga na oolchee booda deemiitii adaadaa keenya bira buliin jedheeni. Yeroo kana isheen lakkiin deemuu simoo isheetu natti dhiyaataa atis mana kireeffattee waan qabduuf sibiran bulaa sibiran jiraadhanaan jettee. Yeroo kana ani lakkii jireenyi koo akka ati yaaddu miti. Mana kana keessa galgala nama 8tu bulaa siifi daa'ima kee waliin nama 10 taanaa jedheen yeroon itti himu edaa ati gatii mana kiraallee otoo ofiif hin kaffaliin warra koo gargaaruu diddeeyyii maal ta'a qarshii 500 kan argattu keessaa baatiitti
argiteefi jettee na komattee ammallee jireenyi ani jiraadhu obboleettii koof hin galleem daandii aspaaltiirra geesseen deemii adaadaa koo bira buliin jedheeni lakki gonkumaa hin buluu jireenya kee arguun barbaadanaan jettee baay'een kadhadheem daandiirra dhaabbadheen namni maal taateetta haganaan jedhutti nan boo'eem homaa na dhaga'uu diddeem inumaa na jibbiteeti ana haadhoo kee waggaa tokko waggaa lama adda baanii jennaan agas narraa fagaatta'ii anisiin akka lubbuu kootti si ilaalaa naan jettee isheenis na waliin boosseem tolegaa akkan si jibbe akkan jaalala siif dhabe har'a manan keessa bulu keessa buliitii ilaalin jedheeniim. Dursinee darbinee ciisneem dubartoonnis dhufaniim dubbiin yeroo ijoolleen dhiiraa dhufanidhaam arfanuu sa'aatii garaa garaatti dhufaniim inna waliin ciisu obboleettii koo sodaatee daqiiqaa muraasa haga hiriyoonni isaa warri kaan dhufanitti eegee booddee keessummaa achi buti jedhee yeroo narra ciisu obboleettiin koo naatee iyyitee kaatee maali kuni jettee aboo nun jeeqiin nurraa bahee jedhaniini obboleettiin koo mana kana keessan bultu naan jettee halkan sana uffata koo wanta nani qabu baastee halkan bakka taaksiin baajaajiin hin jirretti ammaaf ammatti mana daadaa keenyaa deemne malee maali mucaa ati ijoolleedha bakka gaarii keessa toosiin jennu jireenya kana jiraattaayii naan jettee natti dheekkamtee na fuutee baatee akka isheen hin argine akka isheen hin beekne kan hin barbaade jireenya kana tureem baay'ee ulfaataadha. Qarshii 100 qarshii 200 baatiidhaan ijoolleen dhiiraa kun nuuf kanfalaniif jenneeti haala kanaan waliin ciisnaam mana daadaa koo halkan qixxee nu geessitee ganama yeroo bari'u gonkumaa mucaan kun har'aa kaastee bakka kanan deemtu maaloo mana namaa barbaadii fi jettee adaadaa koo waliin na araarsite mana gara biraa naaf barbaadanii mindaadhaan ammas na galchanii haa ta'uutii garuu ammas adaadaan koo mindaa anatti kennitu jettee maatii sanaan amansiisuu yaaltus kan hojjetu isheedhaa maaliif sitti kenninaa jedhanii didaniini kana yoo ta'e mana kanan galtu naan jettee yeroo kana ani ishee dhiisaa ani nan hojjedhan jedheeni haadha manaaf abbaa manaa waggaa 4 dura wal fuudhan ijoollee 2 horatanidha kan isaan fedhan ijoollee isaanii nama qabu nyaataa fi qulqullina hojiiwwan xixiqqoo mana keessaa akka hojjetamuu fi qofadha. Mana kana galeen hojjechuu jalqabee maatii koottis garaan jabaannee maallaquma xiqqoo keessaan bifadheen baatii baatiidhaan erguufiin jalqabeem haa ta'uutii garuu maatiin kun waa'ee koo na gaafatanii wantan dabarse waan hundumaa itti meen fedhiin koollee barnoota barachuu akka ta'e yeroon isaanitti haasa'u barnoota kan barattu yoo ta'e kanfaltii siif kenninu hin qabnu akka dhala keenyaatti waan qabnuun si uffisne haga dhumaatti si barsiisuuf waadaa siif galuu dandeenya hanga nuun rabbi fayyaa nu godhatti jedhanii waadaa naaf galanii anis maallaqa'oo maatii makoofin ergaa waa'ee egeree koo karoora hin qabu barachuun anaaf carraa addaatii na barsiisan jedheeni gaggeessaan koo biyyaa naaf ergamee kutaa 9ffaan galmaa'ee haalattiin barachuun jalqabee maatii kootti yeroon himu gonkumaa hin ta'u naan jedhanii yaanni isaanii maallaqee nuuf ergamu maaliif dhaabbataadha malee waa'ee barnoota koo dhimmamaniin turreem anis gamnummaan isaanii umrii kanatti waan naaf galeef hin dhaga'u jedheen kutaa 9ffaa galmaa'een sagantaa galgalaatiin barachuun jalqabeem rabbis na gargaaree kutaa 10ffaatti illee darbeen qabxiin maatirikillee naaf dhufeem kutaan 11ffaa magaala kanatti sagantaa galgalaatiin hin jiru haa ta'uutii garuu maatiin kun kanaan booddee ijoolleen keenyis jabaataniiru mana barumsaa waan seenaniif barnoonni kee immoo dabaree tokko qofa waan na ta'eef dabaree tokko seeraan hojjettee dabaree tokko immoo barachuu dandeessanaan jedhaniin tole jedheen gammadeen baay'ee isaan jaalladheen barnoota kutaa 11 galeem kutaa 11ffaa jalqabeen naannoo baatii 3 ergan gahee booda namadha nan dogongoree mucaan biyya kiyyaa biyyatti qaamaan wal beeknu sin jaalladhaa maaloo guyyaama tokkoof qofa waliin ciisna naan jedhee baatii 4 na kadhatee baatii 4 booddee waanuma narraa citu natti fakkaatee guyyaa tokko barnoota dhaabeen waliin hin ciisee hojii rabbiif safuudhaa waa'ee ulfa dhorkuu kutaa 10 gaheen naaf galee kutaa 8tii kaasee hangan hiriyoota koo waliin jiraadhutti dhiira waliin ciiseeraa haa ta'uutii garuu takkaafuu ulfi na keessatti uumameen beeku maaliifidha jedhees of shakkee of gaafadheen beeku kutaa
11ffaa kanatti garuu walqunnamtii saalaa guyyaa tokko raawwadheen ulfan ta'ee ulfa ta'uu koo immoo kan hin beeku. Ulfi kun baatii 3 darbee kutaa 11ffaa baatii 8ffaa keessa yeroon baradhudha. Lafa lixuu wallaalee wanti godhu bitaa natti galee haa ta'uutii garuu dursanii haati manaaf abbaan manaan waliin hin jiraadhu akka nani ulfa ta'e narratti baraniiru. Halkan nan boo'aa wanta jedheen isaanitti dubbadhuun dhabee amma gaa jireenyi koo jeeqamuuf mitire isa kaan balleessaa koo akka ittiin dubbadhu dhabeen kanaan booddee barnoota barachuun barbaaduun jedheeniin yeroo kana isaan maal taate naan jedhaniin lakki barachuun fedhu barnoonni na jibbisiisen jedheeniin sobeen jechuudha. Barnootatti otuman hojjedhu barattuu giddu galeessaa akkan ta'e ni beeku. Yeroo yuunivarsiitii deemtu hojiillee waan hin qabneef qabxii gaarii galmeessisuu dandeessa naan jedhanii abdiillee naaf kennu. Haa ta'uutii garuu haati manaan dhiisii sirratti barreerraa jaalalleen kee kana kan si godhe eenyu akka ta'e qofa nu beeksisii naan jedhanii yeroo kana ani jaalalleen koo na jaallatee na barbaade otoo hin taane fedhiima kanaaf guyyaa tokkoof qofa naan jedhee sanaan booddee deebisnee waliin argine jedhee yeroo nitimu kuni dogongora guddaadha naan jedhanii mana barnootaa deemuun dhaabee. Ulfa baasuu kan jedhamu sammuu koo keessa iyyuu hin jiru. Sababiin isaa immoo aadaan safuun naannoo keenyaa ittiin guddadhe kana hin eeyyamu. Kanaan maatiin koollee erga na jibbanii waggaa 3 lakkoofsiseera mitire jechuun maallaqa erguu ergan dhaabee jechuudha. Isaanis nan dubbisanii magaala kana dhufanii otoo nan argiin nan gaafatiin deemu. Kanaan maatiin ani bira jiraadhu kuni hin yaadda'inii nagaadhaan dahiitii sanaan booddee immoo waan ta'u mari'anna naan jedhanii toleen jedhee akka carraa ta'ee akka dubartii heerumtee seeraan kabajamtee ulfooftee ulfi koo baay'ee na dhukkubaa qananiima waan hin ta'eef dhukkubni kun natti jabaatee maatiin kun dhugaan kan rabbiitii na danda'anii ofiifuu ijoolleedha yeroo laalaman lamaanuu kan fuudhan kan heeruman hin beekne fakkaatani. Haa ta'uutii garuu sammuun isaanii nama umuriidhaan waggaa 50 waggaa 60 caalu harka isaaniitti hospitaala dhuunfaatti hin dhahee maallaqa guddaa kan falchiisanii daa'ima koo waliin gara manaatti na fudhatanii galanii sanaan booddee haati manaan dubartii gara biraa mana keessatti qacarte anaan akka wal'aantuuf mana akka qabduuf taasiste. Daheen baatii 8 ergan guutee booda daa'ima kee bakka oolmaa daa'immanii oolchitaa ati akka kanaatti hafuun qabdu. Oolmaan daa'immanii baatiitti qarshii 600dha. Nyaata dhugaatii ishee waliin daa'imni kee qarshii 2,000 ol baatiitti hin dabarsitu. Ganama geessanii galgala fiduudha. Ijoolleen keenya waliin taphatu. Ati biyya hambaa deemiitii jireenya kee boriif kan ta'u waa gudunfadhu naan jedhanii baasii hundumaa na danda'anii gara biyya hambaatti na erganii. Maatiin koo biyya hambaa deemuu koo dhaga'anii karaa daadaa koo bilbila kiyya maatii kanarraatii fudhatanii naaf bilbilanii gaafa ulfaa'uu koo dhaga'an gaafa dahuun koo dhaga'an maal taate baga deesse eenyurraa ulfoofte jedhanii kan nan gaafanne biyya hambaatti malee jennaan ishoo intala keenyaa baga kanaan nuuf geesse naan jedhaniin anis hundaafuu maatii nama guddisetti jecha hamaa hin deebisanii mitire eeyyeen gaheera jedheen afaan gaariin afaan nagaan isaaniif hin deebisaa. Obboloonni koo eessa jirtanaan jedhanii kan hin beekne yeroon biyya hambaa deemu hundumtuu bilbila koo fuudhanii kallachanaaf bilbiluu nan kaasaa fi otuma nagaa wal gaafannu kaardiin isaanii irratti dhuma deebiseen hin bilbiluu fi obboleettii koo 7ffaa irratti dhalatti qofa waliin icciitii jireenya koo keessa koon qoodaam. Isheetu dhufee jireenya sana keessaa na baasee carraa kanaan biddeenni mana kanaa naaf banamee isheetu anaaf haadhaa. Asii otoo biyya hambaan deemiin dura abbaan manaan ani bira jiraadhu buukii cufaa maallaqni irratti galu qofa kan keessaa hin baane naaf baneen imalee. Kan nuti keessaa baasnu baatiitti qarshii 2,000 qofadha. Isayyuu kanatti ergite keessaa malee kan akkaawuntii kana tuqe deebi'ee ba'uu hin danda'u naan jedhanii maqaa kootiin naaf baasee maallaqa koos gara isaattiin erga inni immoo qarshii 2,000 keessaa fuudhee akkaawuntii kanarratti galchaa. Kanaan waggaa 2 hojjedhee turtii waggaa 2 booddee kontiraanni kenna yeroo xumuramu dhala koo ilaaleen deebi'e jedheen baatii tokkoof dhala koo ilaaleen deebi'ee akka dhala isaaniitti naaf guddisaa jiru deebiseen si'a lammaffaa waggaa 2 hojjedheen waliigala waggaa 4 gara biyya kootti deebi'ee. Ammallee gargaarsi maatii kanaa na biraan dhaabbannee waajjira mootummaa keessa hojjeta.
obboleettii kiyyaaf waraqaa eenyummaa baasee ishiinillee erga abbaa manaa ishee waliin wal dhabdee magaala kana galtee booda gaa'ela gara biraa waan hin dhaabbanneef waraqaa eenyummaallee hin qabdu ture baasee fi anaaf ishee walitti nu gurmeessee qarshii 15,000 bilookkeettiin kan itti oomishamu maashina bilookkeettii bitee anaaf obboleettii koo walitti nu gurmeessee lafa nuuf fuusisee bakka irratti bilookkeettii oomishnu obboleettiin koo ani nan hojjedha jettee jennaan isheellee dhiisisee nama 4 bakka sanatti qacaree isin maamila walitti qabuu qofadhan jedhee obboleettiin koo nama babbarteeti lafti kan mootummaadha simintoo ashwaa fi cirracha buusnee qarshii xiqqoodhaan hojii guddaa jalqabnee obboleettii koo waliin hojjechuu jalqabnee kana qofaa miti maallaqni guddaan akkaawuntii koo irra jira mitiire maallaqa sana keessaa qarshii 350 maashina daabboo tolchu bitee hundumaa wanta barbaachisu raawwachuun mana bakka gaariitii obsee nuuf kireeffatee bakka kanatti illee nama 4 nuuf qacaree baatii 4 keessatti biyyaan baatii dhufeen nama 8tiif mindaa dubartii kan faluun ta'ee galiin illee suuta naaf dabalaa dhufee amma haala gaariitiin jireenya gaarii maatiin kun haadhaaf abbaa naaf ta'anii jiraachaan jira. Daa'imni koollee mana barnootaa galtee barachaa jirti. Kaadhimaan yookiin immoo jaalalleen yeroo garaa garaatti na barbaadu ni jira. Haa ta'uutii garuu hanga kana erga dhama'ee booda rabbi haga kanaatti erga na gargaaree bu'aa dadhabina kiyyaa mana xiqqoo kondominiyeemii mayyuu taatu dhalli koo kan keessatti guddatu kan dhuunfaa koo tarii yoon heerume abbaan manaan koo narraa qooddachuu kan hin dandeenye seerri kan dhorkuun qabachuun qaba jedheen heerumaaf xiqqoof hin obseera. Obboleettii koofillee ergananii biyyaan baatii dhufee jireenyi ta'ee fi na waliin hojjetti jireenyuma gaarii jiraannaa maatii keenya akka isaan barbaadanitti otoo hin taane akka ofii keenya barbaannutti ni gargaaraanii tarii jireenya koo keessatti maatii akka na boqochiisan eenyummaa koo boriifillee dhama'an rabbi otoo naaf hin finne ta'ee yoona eessan jira jedheen yeroo yaadu manuma namaa keessa qarshii 2,000 qarshii 1,000 gugguufaan jira. Namoota akkasii rabbi nuuf haa baay'isu. Dhalli namaa daandii gaariitti kan isa qabu jiraannaan hin guddata, hin mul'ata, hin abjoota, hin milkaa'a. Ana obboleettii keessan naannoo magaalaa Finfinneerraatiin ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.